saido jechuun dhugaa rabbi tama akka sumayyaati. Ayuu barbaadu baqa barakiina dhuguun jette. Barakiina dhuguun dhalaa kararratti guddatte. Dhalaa kararratti dhalateen jirti miti. Anduraan isi maal isiniin jedhe dhalaan hundumti isiitu dhalaaleen afaan isii akkasuma baqa jiraa miti afaan isaanii ala bulu tirfi bulu. Maal jettee dubbatte isinitti fakkaata. Dhalaa kararratti dhalattee kararratti guddatte ittiin baqa hagana isiin dabalee jechuudha. Barakiina dhuguun tirfi barakiina tirraanii nama hafe diratiin oofte jechuudha. Ashama harka fuunee jirtu akkam nagaa keessan fe'aa keessanii isiniin jecha aanillee nagaa koota alhamdulillah galata rabbi. Obolti saido iddoo takka galatoomtu haa ulfaattu sumayyaa cinaa dhaabbatti sumayyaadhaaf Ayuu deebii cimaati kenitee sumayyallee Ayuu jala takka gadi laafteen beeytu jechuudha. Takka sodaa isiitiif miti beekaani akka saidoon saffaa isin genne akka saidoon saffaa Ayuun genne barbaade sumayyaan ana dhiisee maaliif dhalaa biraa fuudha ka jettuutti dhagame miira kanaaf addunyaa ashkaraa jirti. Obolti saido mo Ayuu jechuudha likki isiitti himte akkamitti likki isiitti himte tokkoffaa sumayyaan obolti saido sumayyaan Ayuun ani barakiina irraa nama hafe nama barakiina dhugee hafe wanna takka barakiina garaa kiyya galabbata jechaan turre Ayuun obolti saido mootu dhalaan barakiina dhuuduu dhalaa kararratti dhalattee guddate fakkeenyaaf waata kan isin hima wanni isin akkas jetteef isin galu icciitiin isin akkas jettee dubbatte adaamaa ta'e bakkuma fedhoo ta'e dhalaalee kara dhalaas ta'e dhiiras ta'e wantoonni aayilaandiidhaan xuuxamee dhugamu tokkotu jira. Marziin fedhoo garaa isaanii seene jarasan miidhuu hin danda'u. Maaliif jireenya isaaniitirra xiqqeenya isaaniitirra daamummaa isaaniitirra marzii san dhugaa turan jechuudha. Isin amma fakkee obolti saido fakkeenya kana fudhatte jechuudha. Hamma fedhe isin barakiina dhuudee barakiina dhiifte isin dhalaalee akkasiisan malee namni jabaan tokko namni cima namni yaadu tokko barakiina hin dhugu jette barakiina dhuguma. Ijoollee sanama dhugaan isinin jedha hoo argitan warroonni nama magaalaa keessa jirtan namni magaalaa dhufe baadiyyaa bakka aayilaandiidha waa akkatti tuutu wanni sun marzii yookiin imootu wanna garaa isaanii qaama isaanii hamma feete hoo dhoofte hamma feete hoo gommaa feete sibiila feete yoo tumte ittiin dhagamu qaamni isaanii hadiidee jira jechuudha. Obolti saido moo akkasuma wantoota kana kaafteef jechuudha. Nama kararratti dhalatee guddatetu wantoota akkasii dalaga malee namni kabajaa maatii isaa irratti qunxumxamee guddate waan akkasiin dalagu jettee dubbatte jechuudha. Isin galee kanaaf akka isin sumayyaa irraa gadi buutu niti saido hin kabajan dhugumatti. Maatiin saido niti sumayyaa sirriitti kabajan jechuudha. Ayuun amma deemtee maatii saido ofirratti Buano rakkoo geessisaa jirti. Deemtee maatii saido jibbiti bakka maatii saido amma jibbee jira intala kana. Borullee mootu egaa saido wajii tarkaanfate intali kun jireenya isaati akka hin taane. Lammaffaa immoo Ayuun akka qabeenyaaf deemtu namni hundi beekee jira. Isin amma saido jaalatteen deemtu dhugaa rabbii isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf Ayuu odoo yaasuun gadi dhiise wallaahi wanna takka hin tarkaanfattu. Laga takka hin tarkaanfattu. Kijiba kooyyaa oofti. Hin deemti isinitti fakkaate. Saidoon maarrakkatti yaasullee wanni olii gadi fiiguuf maaliif isinitti fakkaata. Hojii isaa jechuun fakkeenyaaf biizinesi hedduu dalagaa waan ta'eef malee Ayuun haa deemtuun dhiisu meeqitti isin karaa kana darbitu argina. Meeqitti isin deemtee Saido bira Yaman hin geettuudha argina. Saido kiyya yenee baale sirra haacatu hin jennu nuti gisee tokko si jaalana gisee tokko si amma dhuguu rabbi dubbachuu isin hin qaanoftu. Barkaleessa itti dhufte hangafti isaniitiin isaa hangafaatu barakkas hin taane inni jireenya isaa keessatti immoo Saidoon sumayyaa hin dhiisu haadha ilmaan isaati. Dhiisu Ayuu gadhiisa malee sumayyaan dhiisu. Bakka maaluma fiddimi amma haadeemtu inni maayyuu ani kana garame ittiin dhiisanii. Ayuun haadeemtu haa jireenyuma karaa kana akka itti ijoolleen biyya Arabaa dalaydee itti fidduu hin dhiisanii. Haa inuma biyya namaa kana dalaydee argitu. Haa biyyuma Arabaa kana seentee argitu. Mi Yaman keessa akka isin mana feetoo taate sumayyaan immoo Yaman keessa akka jiru Arabdoota guutuu wajjin jirti. Bu'aa isii godhumtaa odoon taane suma Ayuun hin argite jechuudha. Quufa akkatti quuftee bitaa utaaltee mirga utaaltee jettu kana hin argite. Dhiisaniitti.
Akkasii isiniin jechuu barbaada. Ani garuu viidiyoo obboleettii Saayidoo sallaalee hedduu takkitti gammadee deebii ciccimaa haasa ijoo babbareedaa deebii cimaa isiif deebiftee jechuudha. Aayuudhaaf. Aayuu yoo intala kana laaltee obboleettii Saayidoo kana laaltee yoo deebii obboleettii Saayidoo laaltee yoo irraa hin dhaabbanne yoo harkaata gootu kana dhiibne booda immoo Saayidoon isii dhiisuuf deema. Bakka maaliif hamma ilmi namaa badade yookaan birrii akkaawuntii kiyya irratti naa galchi jettiin yookaan ganna dhiisii jettiin yookaan isiin bakka erga mana qabaatti mana isii kana keessa gadi hin teessu. Isa kana ani na dhibee jira dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee na dhibee jira. Akkasii isiniin jechuu barbaada hojjettootaaf kabajamtoota kiyyaa wanti isiniin jechuu barbaadu tokko dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf haasofni isin eda haasofte baay'ee tokko na gammachiise. Baay'ee tokko natti illee tolee baay'ee des na jedhe jechuudha. Bakka Aayuudhaaf barumsa guddaa ta'a. Sumayyaan immoo keessi isii hin gammada baay'ee gammadee jira ta'a. Akkuma nuti gammanne isin kana caalaa gammadde garuu mootuyyuu otoo kiyya yaadoti akkana kana dhiiftee wantoota fokkataa kana dhiistee gara jireenya bultii isii qabachuun immoo tuyyu Saayidoon bakka fedhelee jiraate jedduu lamaan kana deemuu danda'a. Ani mallaqa dhabee ani maal dhabee caatii qama'a. Aayuun immoo tuyyu abbaan manaa kiyya abbaa warraa kiyya na dura caatii qama dhaqeetiin hin jijjiira dhaqee ofitti qaba. Dhiira ofitti qabu yoo makkana taate dhiira ofitti qabu miidiyaa gubbarratti iyyitee akkana jettee miti. Aayuun jechuudha. Aayuun nama fakkeenya gizee as gara YouTube isiitiin dhuftu hijaaba akkatti godhattee dhufti. Gaaf gara TikTok isii deemtanii ilaaltan akkana godhatti. Intalli waan inni isiitu namaan galu. Bu'aan imaan Aayuutu jaalalli isiin nama Saayidoo qabdu jaalalli yookiin ani bakka na dhibeeyyuu jechuudha. Namni gaafa dubartii hangafa abbaa manaa isaa jibbe ufillee maatii isaallee akkasuma jibba. Isin ama Aayuu bichaan jibbitu Sumayyaa bicha Aayuu nama Sumayyaa bichaan jibbitu guutumaan guututti maatii Saayidoolee hin jaalattu. Tokkoffaa maali yoo jettanii haati Saayidoo jirti obboleen hin jiraanne ta'e obboleeyyan isaa jirti hangafni obboleeyyan isaa jira dhiira hin jira dubartiin jira. Aadaa akka Arsii keessatti dubartiin haala ol baateen fixattu akka Arsiititti akka aadaa Arsiititti haala yoo fixatte nama sanii hamilee isaanii maatii sana hamilee tuuti jedhamee hin beekamu jechuudha. Amma intalli obboleettiin Saayidoo kun laaltee gabbaatee yuutuubii banattee irratti dubbachaa jirti. Gara bakka gubattee tiniin malee nama yuutuubii banatullee natti fakkaanne gubattee gabbaatee yuutuubii banattee irraa dubbataa jirti. Maaliif aadaa Arsii keessa dubartiin kabaja qabdi safuu beekti safuun bultii erga heerumtee bultii ijaarratte bultii isii keessatti heetti waan akkasiisan jechuudha. Kanaaf immoo Aayuun immoo waan akkasiisan irraa fagoo jirti. Akka barbaade bakka maraattuu jettaniin isin maraattuu keessallee itti fixuudha. Kanaaf isin jechuu barbaada uummata kee uummata qashtii uummata jaalatamaa uummata kabajamaa waa hundumaa keessatti gadi ilaala akka waa hundumaa keessatti gadi ilaala malee gaqqabni ilaalan tafkiin ija qabdi jedha Oromoon gaafuma obboleettiin Saayidoo gaqqabdee laaltee waggaa amma ji'a meeqam deemti Aayuun ji'a shammoo abbo dhoofte sa'a ji'a jahaaf deemuun ooltu dubbiin isii kun waggaaf deemana fakkaata. Ji'a 8 yookiin 9 yookiin 10 yookiin 7 beekamu gaqqabdee laaltee wajji hamma kana obsitee gabbaatee irraa haasofti. Silaa hoo Sumayyaa fi Aayuulee wal qixaa miti garuu haala isitu fixate isitu daangaa dabarfatee jechuudha. Akkasii isin jechuu barbaada viidiyoo keessumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti.